Filfilhaan, filfilbaat, kiyya, matatis, timaatim, basal, tuum, leemmoo, jazal, saaniyaa, shaay, gawaasal, miilee, suukar, gawaara, kaam, saamun, milikshaan, dallaa, wabashara, wakaawiyaa, mooyaa. Baga nagaa taatan isiniin jecha egaa akkuma viidiyoo argitan kana jechuudha. Egaa wanti kun sirriidha. Obboleewwan kiyya lamaan tokko jechuudha Saudi Arabiyaa keessa erga dhufanii takka ji'a 3 takka mootiyyuu ji'a 6 jechuudha. Ji'a 6 kana keessatti mana 6 galee jette jechuudha. Ji'a 6 kana keessatti mana 6 galuun haga ulfaatu mee isin ilaala. Takkas immoo ji'a 3 mana 3 hin galee. Engadde amma sagalee ergeefin ture maal taatee badde jennaan mana jijjiirradheen ture kanatti hin bade mana naa jijjiiranii naan jette jechuudha. Waayifaan hin jiru, nyaanni hin jiru, bilbilli namaaf hin eeyyamamu, teechumni namaaf hin eeyyamamu. Kana keessa jirra jedhanii obboleewwan kiyya akkasitti natti himatanii jiru jechuudha. Maal jechuu barbaade tananii asitti kan dhufaniif afaan barachuufi miti. Yookaan maankaa fi shuukaa fi shunkurtii fi zayitii qofa adda baafachuufi miti kan dhufan. Waa hedduun nama mudata. Qormaata hedduun nama mudata. Isa barsiistanii jirtu warroonni biiroo keessatti barsiistan kun jechuudha. Akka dararaan meeqa jiru. Akka tumamuu hin jiru. Akka beela'uu hin jiru. Kana hunda itti himtanii jirtu fooqidha. Hanga lafaatitti akka qulqulleessitu itti himtanii jirtu. Shinti beetii akka miiccitu itti himtanii jirtu. Algaa takkitti achi gootanii algaa saniin jechuudha. Istireetii akkanaatiin hafaa. Istireetii akkasiiti yoo ta'e malee istireetii akkasiitiin jettaniiti yommuu qormaata saniinuu namoota hedduu kuffistanii hambistu jechuudha. Kan asitti kan barbaachisu afaan barachuu osoo hin ta'in dararaa hunda barsiisuu qabdu. Dararaa hunda jechuudha. Warri biiroo keessatti ijoollee keenya hin barsiisna. Biyya alaa isin ergina isin barsiisne jettan jechuudha. Warroonni biiroo isaan ittiin dhufan keessa hojjettu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Yeroo tokko nama gaddisiisa dhugaa. Maal jechuu barbaade tananii osoo rakkoon kun hundi jiru, osoo dararaan kun hundi jiru, shamarran keenya akka waan afaan barachuudhaaf yookaan immoo shunkurtiif zayitii maqaan isaanii maal akka ta'e adda baafachuuf qofa akka dhufanii wayititti itti himuun salphaa godhanii gaarii hin ta'u. Asitti dandeettii akkamiitiin akka hojjechuu qabdan, obsa akkamii akka qabaachuu qabdan, madaamii wajjin akkamitti akka waliigaltan qabaachuu qabdan, akkamitti akka nyaata keessan nyaachuu qabdan. Akkamitti dandeettii akkamiiti yoo maal gootan hojii hojjettan, yoo maal gootan garbummaan nurraa hafa jettanii ijoollee keessan barsiisuu qabdu. Erga nyaatanii fi shunkurtii fi zayitii adda haa baafatanii fi miti. Dararaa biyya ormaa kana keessa jiru kan dhufee argetu beeka jechuudha. Maaltu akka biyya kana keessa jiru kan dhufee arge beeka jechuudha. Kanaafuu dhugaa hedduun gadde viidiyoo kana laalee jechuudha. Maali taphni hagana gahe asitti gaafa dhufan hin gurguramu jechuudha. Nu gurguratu jechuudha. Gurguramneetti maallaqa finne jechuudha. Kan nu gurguratu keenyuma jechuudha. Biyya keessatti amma micayyoon kan biiroo keessa hojjettu habashaadha jette jechuudha. Ishiin maal rakkattere birrii ishiitiif jechuudha. Birrii ishiitiif akka barbaaddetti ijoollee tana galchite hojjisiisti jechuudha. Teechumni hin jiru. Boqonnaa hin qabnu, nyaata hin qabnu. Ijoolleen as dhuftee saqqaqamti isin ganaa achitti shunkurtiif zayitii barsiistu. Maaliin baastanii achi kushiinaa keessaa gadi? Kushiinaa keessaa yoo gadi bahan wantoota hedduu jira jechuudha. Kushiinaa keessattuu qormaata hedduu jira. Akka salphaatti akka barsiistan kanaa miti. Akka baratan kana osoo ta'e immoo salphaadha. Biyyi namaa eenyumaafuu salphaadha. Eenyumaafuu wallaalaa fe'eefuu salphaadha. Dhugaa dubbachuuf. Garuuti immoo akkaataa baratan kanaan osoo hin taane akkaataa biraatiin kanattidha jechuudha. Ijoolleen keenya kan maratan kan akka sammuu ta'an kaniin maratanii biyyatti deebi'an kan qalbiin isaanii tuqamee biyyatti deebi'uuf kana jechuudha. Wanti achitti baratanii fi wanti asitti argan garagara waan itti ta'eef kun yoo maaliif ta'uu danda'e? Kana immoo
balaaleffachuu qabnaayyuu sijammar jechuudha wanta akkanaa kana jechuudha. Wantoonni barsiifamuu qaban osoo jiranuu kana maaliif barsiistan? Nuti afaan barachuufi miti kan dhufne hojjechuufi akkaataa itti hojjetan wantoota xixiqqoo kana osoo hin ta'in wantoota xixiqqoo kana biyya keenya keessatti hojjennaan jirru hojii ulfaatanis jira biyya keenya keessallee garuuti immoo kan biyya namaatii fi kan biyya keessaa garagara jechuudha. Hirriiba dhabanii buluu jira, kutaa hirriibaa dhabuu jira. Kutaa namoonni tokko kutaa hirriibaa hin qaban, waan irra rafan hin qaban, simintoo duwwaa irra rafu. Kana hin barsiistanii? Hin barsiisne. Ganaa akkaataa maallaqa itti qusatanii fi shunkurtii, zayitii, qaaraa kanneen jettanii jechuudha. Ijoolleen jaanjessinaa achitti. Ijoollee jaanjessuudha kun jechuudha. Jaanjessitanii as ergitanii gaafa as dhufanillee jaanjuma ta'u jechuudha. Jaanjoo maaliif kan achitti baratan sunii fi kan asitti baratan garagara jechuudha. Kanaafuu wanti akkanaa kun garbummaan akkanaa kun osoo nurraa dhaabbate mootummaan illee kan bane seeraan amma keessattuu jechuudha. Seerri amma bahee akkuma jedhamu seera hin taane jechuudha. Seera ijoollee keenyaaf hin taane yoo teechisan kontiraata yoo hin taane immoo olii gadi oofanii ijoollee bakka hin taane buusanii nyaata dhoowwachuu gaafa isaan osoo ji'a hin guutiin bahan dararaa biiroo san keessa jira isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu shunkurtiif zayitii qofa maqaa isaanii barreessuuf tarreessuu osoo hin taane wantoota hedduu akka nu mudatu fooqii walawwaluun akka jiru, maskootii dhiquu walawwaluun akka jiru, makiinaa dhiquun akka jiru, hojii ulfaataa jaarikaanii ol fuudhuun akka jiru jechuudha. Bishaan dallaa guguddaa kanaan jechuudha. Wanni guguddaa kanaan ol fuudhanii kaartoon alaa kaasen hamma manaa ol guura jechuudha. Alaa kaasen ala makiinaan hin seenu ture jechuudha. Mana duraan hojjedhe tokko alaa kaartoonii guguddaa kanaan jechuudha. Baadhee tanan manatti danabbara. Bishaan makiinaa tokko dhufa jechuudha ji'a. Kana itti himtanii jirtu hin himne jechuudha. Kana osoo itti himtanii ijoolleen keenya gajjannee biyya keessatti hojjenneeto jijjiiramna jechuudha. Garuu haala salphaadhaan barsiistu waan ta'eef haaluma salphaadhaan hojjennee of jijjiirra jedhanii waan yaadanii dhufanii gaafa dhufan immoo akka sammuu ta'anii galu jechuudha. Kun maaliif ta'e? Dhugaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Amma biyya namaa kana keessatti kan saree ta'aa jiru nuyi jechuudha. Kaniin nama gadii ta'ee jiraachaa jiru Itoophiyaawii jedhamne kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Maaliif lammiin keenya haala kanaan nu gurgurataa sobeetoi kan asii maal nu godhare maallaqa isaatiin nu bitate akka barbaade nu godha jechuudha. Aga kana osoo akkaataa itti biyya keessatti hojjetanii itti of jijjiiran maalirraa ka'anii eessa akka ga'an osoo nu barsiistan turtanii nuti biyya keenyaafis ofii keenyaafis sila guddanneeti turre jechuudha. Osoo waanuma xiqqoo shamarranis ta'e dhiirri keenya barataniituma waanuma xiqqoo hojii kan argatan ta'e hojii san irratti barumsa gahaa kan argatan ta'e biyyi keenya Itoophiyaan jedhamtu sun guddatte jechuudha. Nuti kana hin goonu wantoota sasalphaa wantoota taa'anii nyaatan namatti fakkaatan kana barsiisaniiti ijoollee gaafa achi as ergan ijoolleen asitti akka sammuu taati jechuudha. Gaafaas dhufte nyaata dhabuu bishaan yeroodhaan dhuguu dhabuun hammam akka nama miidhu kan hojjetee beekete arga jechuudha. Hoo'i dafqa akkanatti xururrachaa gizee ho'aa jechuudha. Qorra yoo ta'e qorra kirkiraa jechuudha. Hin roobaa isaan yoo rafan rafuun hin jiru jechuudha. Isaan yoo bakka ho'aa ta'an nuyi bakka ho'aa taa'uun nuuf hin eeyyamamu jechuudha. Gizee ho'aa bishaan kafana kan miicina jechuudha. Ofirratti dafqi keenya kafana kana nuu miicca jechuudha. Nuu miicce nuu goggos. Dafqi ho'arraa kan ka'e. Kana dararaa kana barsiistanii hin barsiisne jechuudha. Kana wanti an dubbachuu barbaadu ijoollee obboleewwan keessanii warra obboleewwan qabdanii hundi keenya obboleewwan qabna. Ijoollee baay'een dhufuudhaaf kan karoorfatan hedduu jira obboleewwan keenya. Garuu haala kanaan sobamuu hin qaban. Wanta jiru hundumaa itti himtanii waan kana hundumaa nan danda'a nan hojjedha gaafa jedhanii ofitti amanamummaa godhatanii akkasitti gaafa dhufan rakkoolee kana hundaa danda'u jechuudha. Maaliif jennaan osoo beekuun dhufee kanaafuu hojjechuun qaba kan jedhutu yaadi isaanii sammuutti dhufa. Gaafa haala kanaan salphumatti ushiinuma keessa akkas jedhanii uffatas achumatti xiqqishuma ishii akkas godhanii
kuni hojii miti jechuudha, tapha jedhanii fudhatu jechuudha warri asitti jechuudha madaamanni. Maaliif hojiin akkanaa hin jiru, hojiin taphaa hin jiru jechuudha. Daaraa xaraguu jira, waan hedduu jira jechuudha, waan hedduu daaraa xarara, oddoo xaragamuu jira, waan baay'ee jira, lafti qofforamuu jira, akka dhiirasitti shamarree hojjettu akkanaa taate jechuudha. Dhugaa wantoota hedduutu nama mudata. Kana osoo kana itti himtanii obboleewwan keessa warreen dhufanitti kana jira nan hojjedha, nan danda'a, ani rakkoo kiyyarra naaf hin jiru kan jedhee ofitti amane hin hojjeta. Maaliif otoo natti himanuun dhufe jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biiroorraan dhufuuramoo dallaaluma sanuyyuu wayyuun oolu natti fakkaate. Maaliif nama jaanjessu jechuudha, barnoota jedhanii kaan jedhanii ijoollee jaanjessaa jiruyyuu jechuudha. Dallaala yoo ta'e namoonni tokko itti himu jechuudha, hojii akkanaatu hojjettaa